mootummaadhaa fi aaboo waboon lola jabaa gaggeessaa jiraachuu beeksisana lolli ulfaataan har'aan tana gaggeeffamaa oole guutuu Oromiyaa keessatti jabaachuun ammas akkuma itti fufetti jira. Rayyaan ittisa biyyattiidha ajaja giddu galeessaa Shawaa Lixaa Aanaa Tolee keessatti waraana bilisummaa Oromoo waboo barbadeesseen jira jechuun beeksise. Mootummaan dhiyeenya kana callisuu kan filate lola deemaa jiru gubbatti amma tarkaanfii fudhachaan jira jedha giddu galeessatti. Rayyaan ittisaa lola giddu galeessa Shawaa Lixaatti gaggeeffame kana waboorraa meeshaa waraanaa fi rasaasa adda addaa to'annaa jala oolcheen jira jechuudhaan beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis gama isaatiin lixa Shaggar akkasuma Arsii Bahaa dabalatee Qellam Wallaggaa fi lafoota hedduu keessatti lola guddaa gaggeesseen yeroo rayyaan ittisaa biyyattii injifannoo argachuu himaa jiru kanatti rayyaan ittisaa biyyattii barbadeesseen jira jechuun waboonis injifannoo labsatee jira. Qaamonni lamaanuu waboo fi mootummaan injifannoo labsachuudhaaf lola guddaa gaggeessaa jiraachuus ammoo ifatti beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon gama isaatiin yeroo mootummaan ammoo Shawaa Lixaatti lola gaggeeffame irratti waboo barbadeesseetiin jira Aanaa Tolee keessatti jedhu. Lixa Shaggar Aanaa Bakkoo Tibbeetti diinni barbadeeffame dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo daaraa botora ta'anii jiran jedha aaboo waboon. Akkasuma Arsii Bahaa Aanaa Digaluu fi Xijjoo keessattis lolli jabaan gaggeeffamaa kan jiru guyyootaaf waboon lolicha injifachuu kan beeksise tarkaanfiiwwan fudhataa jiru jabeessuun itti fufee akka jiru hima. Kana malees Qellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii keessattis tarkaanfii jabduu fudhachuun humnoota mootummaa akka barbadeesse himee jira. Yeroo kanatti ajajaan raayyaa ittisa biyyattii kan giddu galeessaa humna sochoosanii waboo haleeluu himan ammoo Shambala Mubaarak Tashoomeedha akka jedhanitti waraanni raayyaa ittisa biyyattiidha. Shawaa keessatti ammoo injifannoo gonfateetis diina barbadeessee jira jechuudhaan ifatti himanii jiru. Waboon ammoo lola kanarratti Aanaa Tolee keessatti barbadeeffame jedhan. Haa ta'uu malee waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixa Shaggar dabalatee lafa hedduutti diina barbadeesseen jira jechuun har'aan tana ifatti kan beeksise. Zoonii kibba bahaa Oromiyaattis yeroo dheeraadhaaf uummata nagaa iraaraa kan turte raayyaa ittisa biyyattii Aanaa Digaluu fi Xijjoo magaalaa bulchiinsa waajjira poolisii gandaa lolee Abbaa Sooree jedhamu keessatti mooratti itti seenuudhaan waboon haleeluun meeshaalee gurguddoodhaan hedduu barbadeessee kaan ammoo booji'uudhaan meeshaalee hedduus irraa gonfatee akka jiru beeksisee jira. Wal waraantichi hin dhaabbanne jedha waraanni bilisummaa Oromoo waboon. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo waboon yeroo mootummaan giddu galeessatti injifannoo argadhe jedhu kanatti Juulaay 4 irraa hanga Juulaay 31tti ammoo walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoodha humnoota biyya amma wajjin lola guddaa akka gaggeessee fi dirree hidhannoo 34 irratti guutuu Oromiyaa keessatti lolli gaggeeffame akka jiru beeksisee jira. Aaboo waboon lola gurguddaa zoonii 9 keessatti gaggeesseen lixa dabalatee waboon injifannoo guddoo galmeessee jira kan jedhe. Zoonii bahaatti iddoowwan 11tti haleellaa magaalaa Shaggar dabalatee zoonii giddu galeessatti dirree waraanaa 9, zoonii kibbaatti 3, zoonii wallootti ammoo lafa tokkotti akkasuma Matakkal keessattis Binishaangul Gumuz keessatti adda waraanaa tokkotti lola kanaan dhumaatiidhaa fi kisaaraa meeshaa irra ga'ee jira kan jedhe. Loltoonni sirnichaa ammoo 279 tarkaanfiin irratti fudhatamuudhaan ajjeefamuun isaanii mirkanaa'ee jira jechuudhaanis ammoo aaboo waboon ibsa gabaabaa baase keessatti beeksisee jira. Gama biraatiinis humnoota raayyaa ittisa biyyattiidha 276 madeessee akka jiru humni isaa
Aaboo WBO'n beeksisee jira. Humnoota kanneen irraa immoo qawwee hedduu boojuudhaan meeshaalee gurguddoos gonfatee galaa waraanaa hedduu wajjin mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee akka jiru Aaboo WBO'n humni isaa beeksisee jira. Wal waraantichin dhaabbanne mootummaa WBO'n bade barbadeeffame amma ajajoota isaanii funaanutti gallee jirra jechuudhaan kan dubbatan keessumaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadha. Amma giddu galeessa keessatti lolaa jirra jechuun himaa jiru. Shawaa lixaa aanaa tolee dabalatee lafa hedduutti raayyaan ittisa biyyattii Aaboo Shanee wajjin lola gaggeesseetis injifannoo irratti gonfachuun hedduu barbadeesse jedha. WBO'nis hin callifne lixa Shaggar, Arsii Baatii fi Qeellam Wallaggaa dabalatee lafa hedduutti diina barbadeessee dikee Oromiyaa godheen jira jechuun injifannoo kana fakkaatu argachuu yoo himu raayyaa ittisa biyyattiitii fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis lola deemaa jiru gubbatti callisuu hin filanne injifannoo argachuu isaanii qaamoleen lamaanuu labsachuu itti fufaniiru. Gama biraatiin bidiruun godaantoota 150 ta'an fiitee imalaa turte keessaa sababii qilleensa hamaadhaan ammoo qarqara Yamanitti kan dhidhimte godaantoota 60 ol lubbuun isaanii darbuun gabaafame. Kanneen lubbuu dhaban ammoo garri caalu lammiilee Itoophiyaa akka ta'an akka amanamu hoogganaan dhaabbata godaantoota idil addunyaa IOM himanii jiru. Bidiruun kun bulchiinsa kibba Yaman Abiyaanitti ammoo erga dhidhimtee booda reeffi godaantoota 68 argamu. Dhaabbata IOMitti hoogganaan damee Yaman ifatti himanii jiru. Akka isaan jedhanitti godaantoonni 12 baraaramanii jiru. Kaan ammoo hedduu ammallee achi buuteen isaanii hin baramne jedhan. Bidiruun tun nama 150 ol qabattee turte kan jedhan. Taatee mudate kanaan ammoo laphee capuus himanii jiru. Yaman ulaa godaantoonni biyyoota Afrikaa keessaa bahanii jiru wayyoo qabu barbaacha ammoo biyyoota Arabaa deemuudhaaf keessa darbanidha. Imala qormaata guddaa qabu kanaan ammoo kanneen baatiiwwan muraasa darban dhibbaan lakkaa'aman du'anii jiru yookiin ammoo bidiruun dhidhimeetis achi buuteen isaanii dhabamee jira. Hoogganaan IOM damee Yaman akka jedhanitti bidiruun kun godaantoota 157 ta'an fi'uudhaan qarqara galaanaa kanneen ammoo yeroo hedduu namoota daddabarsan fayyadamanitti imalaa turte jechuudhaan Abduu Sattoor dubbatanii jiru. Bulchiinsa Kanfaar keessatti ammoo reeffi godaantoota 54 kan argame yoo ta'u reeffi 14 kan biroo ammoo hospitaala magaalaa godina Abiyaan